Tole egaa har'a gaafan keessummaa koo godhee isin affeeru wantoota kana sirriitti beektu jedheen itti amanee hanga danda'e wantoota qulqulleeffachuu qabnu manni keenya baruu qaba, hawaasni keenya baruu qabu. Maaltu adeemaa ture, maaltu deemaa ture, wantoota kana sirriitti akka irraa dubbannuun barbaade. Dhimmuma kanarraa gaafa deemnu ajandaa biroo hin qabnu har'a. Ajandaan keenya eenyutu hundeesse, maaliif hundeesse, yoom hundaa'e, kaayyoon isaanii maali, karoora isaanii maali? Ija isaa qolarraa baasnee akka hawaasaa galutti, akka uummata keenyaa galutti akka irraa dubbannuun isin affeerra. Caasaa mootummaa keessa turtanii sirriitti beektu wanti kun maal akka ta'e ideen abdadha. Mee akkamitti eegale? Hundeeffamni garee maafiyaadhaa. Jechi maafiyaa jedhus sin ibsu, jechi saamichi jedhus sin ibsu, jechi garee ajjeeftu jedhus sin ibsu waan hunda raawwatu waan ta'eef walumaa galatti garuu addunyaa irratti gareen maafiyaa jedhamu garee waan hunda raawwatu waan ta'eef hunda galeessa ajjeesaas saamaas gudeedaas waan ta'eef gareedhuma maafiyaa jennee haa fudhannu jedheen maqaa maafiyaa jedhu filadhee akkamitti eegale bu'uuramuun isaa yookiin habuurri isaa maal fakkaata ture? Haala kamiin ijaarame? Eenyu faatu waan kana habuuruu keessatti gahee qaba ture? Gaafiin kun gaafii bu'uuraati. Dhugaadha. Caasaan kun caasaadhuma qaama mootummaati. Wanni namni hundi hubachuu qabu qaama mootummaa ta'ee caasaa dhokataadha. Mindaa mootummaa nyaatu mootummaatu leenjisee mootummaatu to'ataa ergama mootummaa dalagu booda gaafii ati kaasteen gara boodaatti itti deebina. Ka naannoo Finfinneedhaa kaasee haga Amboo gad dabartee haga Geedootti warri socho'an Matoo Hayaa jedhamu. Maqaan isaanis Matoo Hayaa jedhamu. Maquma ofiishaalii isaanitti waamamanidha. Jara kana jalqaba kan inni hundaa'e Abiyyi aangoo qabatee akkuma inni aangoo qabateeni waa'ee dargaggoota Oromoo qeerroo Oromoo kana akkam goonaan jedhu dhaaba keessatti mari'atamaa ture. ODP keessatti jechuudha yeroo sanatti. Eeyyee ODP keessatti uummata dargaggoota qabsaa'aa turan kana maal goona akkam goona demobilize ta'uu qabu waan ta'eef fincila kana dhaabuu qabu. Miira san keessaa ba'anii gara hojii misoomaatti akka isaan galan akkam haa goonu waan jedhu mari'atamaa ture. Bu'uura irraa kaasnee haasofna waan jetteef gahu. Dhugaa. Marii sanaanii Lammaa Magarsaa yeroo sana pirezidaantii waan tureef proposaalii inni dhiyeesse warri aangoo kanaan nu ga'e dargaggoota kana jarri kun mootummaa seenuu qabu. Guutummaa parsantii maal jedhe proposaalii inni kaase parsantii 60 caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa gandaa hamma naannootti parsantii 60 dargaggeessa Oromoo qeerroodhaan bakka buusuu qabna jedhe. Parsantii 60 maajoritiin bulchiinsa gandaa kaasee haga gubbaatti miseensa caffee dabalate. Qeerroo fincilaa tureen bakka buufnaadha. Eeyyee parsantii 60 qeerroodhaan bakka buufnaa. Caasaan OPDO duratti warri xiqqoo keessa ture keessaa bahanii kun soorama haa ba'u kun immoo bahee ijaaramee biizinasii haa hojjetu waan jedhu proposaalii dhiyaate. Fandiin hin jiraata jaraa fi mootummaa keessaa bahanii hojii haa hojjetanii waan jedhu dhiyaate. Maaliif caasaan OPDO uummataa walitti bu'aa tureera? Amantaan irraan jiru. Dhugaa dubbachuuf immoo yeroo sanatti yaadni kuni maaltu jira amma lamaaf Abiyyi tokko miti diteelii isaa booda sii kaasa. Abiyyi Lammaan humna haaraatti amana. Dargaggoota haaraatti amana. Gaafa nu illee ana Taayyee Danda'aa, Haayiluu Addunyaa, Kabbadee Deessisaa fa'aa taanee gaafa seennu Lammaatu nu seensee Abiyyiin didee lakki ijoolleen kun seenuu hin qabdu jedhee nu didee turen. Taayyeen ni jira.
gaafa darajjee garafaallee nu faana ture amma inni iddoo biraa jira. Nama 5 taanee lammaan nu yaamee seenaa mootummaa keessa OPDO keessa seenaa nuun jedhee Abiyyi garuu hin dide. Dargaggeessa ofitti hin buufnu jedhee. Amma gaa ilaal ejjennoo jara kana lamaanii adda sii baasaa deemuu fannanan. Lammaan parsantii haga parsantii 60tti dargaggeessaan bakka buufnu ejjennoo qaba. Officially ijoolleen dhagaa darbataa turte, karaa cufaa turte, dhiiga dhangalaasaa turte, abbaan biyya isheedha, abbaan jijjiiramaa isheedha. Ijoollee kana mootummaan kun illee anshiyaa ta'uu haa fudhattu kan jedhu proposaalii dhiyeessee bifa sanaan dhaabarratti Abiyyi hin dide. Waa'ee dargaggoota Oromoo anaa dhiisaa jedhe. Waan akka inni yaade gaa boodatti dhufna. Waa'ee qeerroo anaa dhiisaa jedhe. Anaa dhiisaa jedhe. Anaa dhiisaa dhume jedhe akkasumatti. Anaa dhiisaa sana waan iccitiidhaan amma godhamaa jiru kanatti boodan dhufa gaa. Akkamitti akka inni eegaleessa. Lammaan ejjennoo qabatee mootummaa naannoo Oromiyaa waan hoogganuu fi proposaalii sanaan ha'ee hojii taasiseennu naannoo Oromiyaa inni lammaa Abiyyi ejjennoo isaa qabatu garuu immoo nu hin raawwannaan jedhuun kuni yoom keessaa Abiyyi aangoo qabatee ji'a itti aanuttidha kan proposaaliin kun dhiyaate. Ganna itti aanee amma naannoo Eepiriilii keessa qabate miti Abiyyi aangoo. Naannoo waxabajjiirraa dargaggoota leenjifnee caasaa mootummaatti gashuu jalqabne akka naannoo Oromiyaatti nu. Ejjennoo lammaatiif. Ani bulchiinsa ani biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii irra waan turee fi ergama anaaf fudhatee dargaggoonni Oromiyaa mararraa walitti qabamanii caasaa mootummaa seenanan jedhu leenjii Adaamaatti leenjisuu eegallee marsaa lamaan leenjifnee caasaa mootummaatti seenanii seenuu eegalan dhugaa dubbachuu. Suni gaa gara nama 3,000 gaa ijoollee 3,000tu caasaa mootummaa keessa seena. Aanaarraa kaasee haga naannootti seenuu eegalte ijoolleen. Marsaa lamaan wanni kun gannuma sana samariidhuma sana keessa kun. Waxabajjii adoolessaaf hagayya keessa jechuudha. Fulbaana keessaa yaa'ii OPDOtu jira Jimma. Yaa'ii saglaffaa. Amma waan kana yeroo raawwannu maal godha beektaa Abiyyi? Yeruma sanaa kaasee dhaqeetu gaafa ijoollee kana caasaatti gashuu jalqabnu waan Abiyyi waan kana hin jaalanneef maal godhu anaa fi Lammaa wal loloshiisan. Maaltu ta'a milkeessaanii walgayii Adaamaa irratti dargaggoota leenjiituu leenjisu an OPDO iyyuu miti. OPDO ta'uun isinirra hin jiru. Callistaniituma caasaa seentu jedhee dubbate. Eewutu kana jedhee immoo dhaqee Lammaatti hima Addisuu Araggaatu dhaqee Lammaatti ilaal milkeessaanii dhuffinnee kaabinee goonee an OPDO miti. Ijoollee callistaniituma OPDO taatanii isin hin barbaachisu akkasuma caasaatti seentu jedhee waltajjii irratti haasa'e jedhee dhaqee Addisuu Araggaa fi Mogos Hidhee jarri kun koree giddu galeessaa keessa jiru dhaqanii Lammaatti himan. Lammaanii maal ijoolleen nuyi finne maaliif kana haasaa dhuguma kaleessa OPDO'n turre amma garuu ofiishaalee milkeessaan OPDO'dha akkas jedhee haasa'uun qabu an jedhu Lammaan aara. Sanumaa Lammaanii bilbila iyyuudharraa kaasuu dhiisee addaanuu cinne. Ilaal leenjiin sunis achumaan addaan cite. Leenjiin dargaggootan karoorri sun achumaan addaan cite lammata anaan saffisaan biiroo dargaggoo dhimma dargaggoo fi ispoortii irraa ka'een biiroo lafaa dhaqee leenjiin dargaggoo sun achumaan dhaabbate. Parsantii 60 kan qabatame gannuma sana gara nama 3,000 qofatu leenji'ee galee san booda hin dhaabbate. Maaltu ta'a gaa yaa'iin Jimmaa dhufee yaa'ii Jimmaa sanaan biiziitu ta'ame. Amma Abiyyi yeruma sanaa kaasee caasaa dhokataa ijaaruu eegale. Amma
caasaa dhokataa kana akkamitti inni ijaaruu jalqabe foormaalii dargaggoonni mootummaa keessan galan erga jedhee booda dhoksaadhaan ijaaree bobbaasuu eegale. Eenyu ijaara? Eenyu ijaara? Dargaggoota ijaara dhoksaatti? Dhoksaadhaan dargaggoota ijaara Abiy. Amma maal godhee inni naadhiisaa waa'ee qeerroo naadhiisaa waan an godhu natu beeka jedhee dura erga dubbate booda erga boombiin isteediyeemiitti irratti darbatame jedhamee ololamu tokko hin jiru. Boombii sana kan mijeesse kan qindeesse Dambalash Gabre Mikaa'el mataa isaati. Abiyyiif Dambalash qopheesse konkolaataa isaa namoota amma Gannat Tolashii maalreedhanii TPLF fi ABO kana godheen jiru guutummaa isaa Dambalash qopheesse. Achii booda maaltu ta'ee wanni kun kan inni raawwate waxabajjii 2018 Abiyyi aangoo qabatee ji'a 2 ji'a 3 akkas kana booda. Sana booda maaltu ta'e Oromoon na ajjeesuu barbaadaa jedhe Abiy. Maaliif Oromoon na ajjeesuu barbaada? Oromoodha kan boombiin irratti darbate dhee waltajjii irratti haasa'e waan kana. Amma galaa kana sii kaasu waan Abiy jala jalaan hojjechuu eegaluudha deemuuf waa'ee qeerroo na dhiisaa jedhe. Oromoon na ajjeesuudhaan na barbaada immoo jedhe. Waan kana kan jedheetu Republican Guardian jedhamu tokko uumuu barbaadan. Republican Guardian kun yeroo uumuu barbaadanii kaayyoon isaa maal jedha Abiyyi? Ilaa aangoo keenya kan murteessu raadiyeesii kiiloomeetira 150 dhiyeesse Abiyyi. Aangoo keenya kan murteessu sosochii raadiyeesii Finfinnee irraa raadiyeesii kiiloomeetira 150 irratti waan raawwatutu aangoo koo irratti dhiibbaa qaba. Abbaan fedhe Wallagga irratti ol fixe. Abbaan fedhe naannoo Amaaraa irratti Tigraay keessatti yoo ta'e. Abbaan fedhe Gujiitti yoo ol fixe. Ana irratti aangoo koo irratti dhiibbaan qabu. Garuu raadiyeesii kiiloomeetira 150 kana keessatti wanti ta'uu dhiibbaan irratti qabadheetu dhaaba irratti waan kana dhiyeessee yeroo sana shook nu godhenu. Egaa kan gaafa jettu dhaaba irratti gaafa jettu miseensi cafee Oomishni giddu galeessaa hojii raawwachiistu hundi isaanii quba qabu jechuudha waan kana. Gaafa inni akkana jedhu jiru jechuudha. Koreen giddu galeessaa quba qaba. Koreen giddu galeessaa dhaabaa quba qaba kana. Kanaafi jedheetu waa'ee yeruma sila waa'ee qeerroo naa dhiisaa kan inni dhisan jechuudha. Waa'ee qeerroo naa dhiisaa jedhe. Anammoo maallaan jedha milkeessa qeerroo waan jettu kana dhaabii waa'ee federaalizimii qofa barreessi feesbuukii irratti naan jedha guyyaa wayii. Qeerroo darajee garafaatiinis ዝም ብለህ ስለ ሌላ ነገር ስለ ስልጣን አውራ እንጂ ቄሮ የሚባል ኃይልም አይደለም አክስ ጀዴት ሀሳ ቄሮን ሁምነ ሲንቀብዱ ማሊ ሲንፍኔ አንጎ ሲንቀብዱ ዴት ሀሳ ዋይ ቄሮ እንበሬሲና እንጀደናል ፐርሰናሊ አማ ነሚቹ ኩኒ ራዲየሲ ኪሎሜትረ 150 keessatti Murmiin akka nurratti hin kaane haa goonu an jedhu erga dhiyeessee booda maaltu ta'ee Republican Guardian ijaaramu jedhame. Republican Guardian kun immoo kallattii 5 buufanni akka ijaarratan godhame. Kaampii jechuudha. Kaampii jalqabaa Sadeen Soddoo irratti. Kaampii lammaffaa Giinci irratti. Dagam irratti. Aanaa Qimbibiit irratti. Karaa Shanoo. Karaa bahaatiin immoo Moojoo gadi dabartee aanaa dugdaa keessa magaalli xiqqoon tokko jirti. Booraa irratti. Naannoo kana 5 irratti kaartaa fudhatanii kaampiin Republican Guardian ijaaramuu eegale. Amma maal jedhanii raadiyeesii kana keessa sosochiin tokko jiraachuu hin qabu. Namni nu mormu jiraachuu hin qabu. Sanaaf immoo maal jedhanii caasaa nageenyaa godinaa fi aanaa fi magaalaa naannoo kana hunda jedhaniitu kun immoo qabatamaadhumaan Toofiq jala gashan Toofiqiif Damballaash akka hoogganan godhan. Oromiyaa miti naannoo kana kan bulchu jechuudha.
bulchiinsaaf nageenya aanaa sulultaa, bulchiinsaaf nageenya magaalaa Amboo kallattiidhaan beeta mangistii sanbata dilbata beeta mangistiitti wal ga'u. Dammallaash Toofiq Madad Toofiq irraa poolisii Finfinneetti itti aanaa ta'ee san muudame sana jechuudha. Abiyyi biraa ba'ee. Dura eegumsa Abiyyi olaanaa ta'ee kan tajaajilaa ture. Rippaabilikaan gaardii isumatu hooggana guutummaatti baay'ee. Namni biraa Rippaabilikaan gaardii haa hoogganu malee overall isumatu hoogganaa ture. Maal godhanii naannoo kana hunda of jala gashan. Kaampii ijaaraniitu naannoo kana hunda of jala gashanii ijoollee malammaluu jalqaban. Ijoollee Rippaabilikaan gaardii taatu. Eenyuun fayyadamaniitu immoo ijoollee malammaluu caasaa ofii ijaaran kallattiidhaan Beeraayi Deennetii fi waajirri muummicha ministeeraa ijoollee raadiyeesii 150 kana jalatti ijoollee ijaaran fayyadamaniitu miseensota Rippaabilikaan gaardii jedhanii filatan karaa ijoollee kanaaf filuu jalqaban. Waan tokkoon isinitti uummanni Oromoos baruu qabaan jedhee ani yaadu yeroo hunda mataa kenna naannoo. Rippaabilikaan gaardii gaafa ijoollee fo'anii leenjii gashan ijoollee Oromoo keessaa haati dhalataa Wallaggaati jedhanii ari'antu jira. Gurbaa Amboo tokko haati isaa Wallagga jedhanii kan ari'an mucaan sana jira mucaan. Gaafa ijoollee Rippaabilikaan gaardii filatan ijoollee nama Matoo'aa jedhamtu kun eenyu dhalataa Wallaggaati, eenyu dhalataa iddoo biraati, kana keessaa calalaniitudha. Haati isaa iddoo akkasiiti jedhanii kan keessaa ari'an. Yeroo sana mootummaa keessa waan hin jiruuf quban qaba. Specific garee irraa filatan Wallagga okee hin barbaadanii normaalii gadi baanii dubbatu turanii garuu ganda isaan addatti filatanii leenjisaa turantu jiramu Wallaggaan irratti ganda hundaa fudhachaa turan yeroo sanatti. Yeroo amma ijoollee isaanitti fayyadamanii Rippaabilikaan gaardii kana malamalaa turan Matoo'aa kana. Matoo'aa kana akkuma sila jisiin jedhee jalqabarraa kaasee kan ijaaree dubbii kana kan harkaa qabu Abiyyi Ahmad karaa Dammallaash Gabre Mikaa'elii fi karaa Toofiq Madadi. Ijoollee Matoo'aa kana keessaawuu Shawaa Lixaa irratti ijaaran. Shawaa Lixaa irratti ijaaran. Amboo giddu gala godhanii. Fincila sodaata Abiyyi. Waa hunda caala Abiyyi. Akka malee fincila hin sodaata Abiyyi. Fincila raadiyeesii kiiloomeetira 150 immoo fincaan buusee baqata Abiyyi. Hin beeka waan ta'eef. Isaaf jecha Matoo'aa kun ijaaramuu qaba. Matoo'aa kun ijaaramee immoo maal ta'a? Hojiin itti kenname akka Abiyyi irratti fincilli hin dhalanne maddarraa gogsaa deemuu jechuudha jarri kun. Ijoollee kana adda baasanii sana fayyadamaniitu miseensa Rippaabilikaan gaardiis filatanii kanaaf miseensa Rippaabilikaan gaardii ta'uudhaaf ati akka carraa dhiigni kee dhiiga Wallaggaan jedhamu jiru Oromoon Oromoo. Oromoon Oromoodha. Dammallaash faa Toofiq faa Abiyyi faa garuu jalqabarraa kaasee taargeetii godhaniiru uummata Wallaggaa kana. Maccadha uummanni kun. Uummata nagaadha. Oromoodha. Adda qoodee Rippaabilikaa gaardii gaafa ijaare namni tokko namni Wallagga jedhamu tokko akka hin galle kallattii Abiyyiin ijoollee Matoo'aa kanatti fayyadameetu kana godhe. An kana sirriittan quba qabaaf haasaa jalqabarra jechuudha. Ijoollee harka caalu ijoolluma giddu galaa kana filatan.
keessa immoo ijoollee ganda biraas gara Jimmaa, gara Ilubaaboor, gara Arsiirraas xixiqqoo waan ta'e wayii keessa hin mammaku. Kan isaan jalqaba taargeet irratti godhan garuu nama dhalataa Wallaggaa haadhuma qofaan illee yakka kana fakkaatu yeroo isaan raawwatan quban qaban kan. Kanammoo karaa kamiin raawwatanii ijoollee dursanii matoo haayaa jedhanii lafarratti ijaaran. Caasaa keessatti ijaaran. Caasaa mootummaa keessatti. Amma gara eenyu jarri kunan jedhutti haaseen. Jalqabarraa ambootti yoo jalqabne matoo haayaa kana marsaa duraa warri hoogganaa turan kan akka Geetuu Daandessaa fa'aa amma guddatee itti aanaa hoogganaa milishaa waajjira milishaa Oromiyaa ta'e. Geetuu Daandessaa yoo agartanii milishaa Oromiyaa hoogganaa jechuudha itti aanaa ta'e. Jalqaba gaafa duraa tika deeninnatii ta'ee amboo irratti ramadamee matoo haayaa kana warra hundeesse. San keessa immoo warri adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii alaa galan kanneen akka Haayiluu Gonfaafaa gahee guddaa taphatanii matoo haayaa kana ijaaruudhaan amboo irratti. Waa'ee gandummaa kana dhugaa dubbachuuf amboo keessa waa'een gandummaa jiru. An sirriittan beeka waan ta'eef. Amboo jechuun Oromoo hunda magaala bakka buutudha. Amboo keessatti ati Wallagga, ati Shawaadha, ati Tuulama, ati Majja wanni jedhamu hin jiru. Hamman ani beeku. Ijoollee matoo haayaa kana fayyadamaniitu amboo gandaan qoodanii safara Wallaggaa dhaqanii teeraraayiz gochaa oolu. Safara jira mandarri akkas Oromoon garuu yoo ilaalte manneen barumsaa amboo keessa wanni amboo gochisiisu Oromoo hedduutu godina adda addaarraa achitti barata. Aanaa baay'ee irraa walitti dhuftee ijoollee Gindabarat, ijoollee Horroo, ijoollee Fincaa, ijoollee Qeellamfaarraa dhufaniitudha. Ijoollee Hincinniirraa durtuu walisoonuu achi kibba lixa Shawaan ta'in duraa walisoonuu amboo waliin ture. Amboo kan gootummaa kennuuf elementii kana keessoo isaatti Oromummaa isaatu cimina qaba amboo. Matoo haayaa waan kana akka cabsuufidha kan inni hundeeffame jechuudha. Jalqaba ogaa gaafa namoota kana hundeessan namoota matoo haayaa hundeessan amala warri marsaa duraarra matoo haayaa kana gaggeessaa turani achiin jiran isaan amma guddatanii iddoo biraatti ramadamaniiru. Marsaa lammaffaarra warri turanis achuun jiran amma warra marsaa sadaffaarra dhufedha warri amma maqaa dha'aa jiru. Kaaseen ammoo warra dhiyoo kana isaan warri marsaa dura nama fixaa turan nama gidirsaa turan guddatanii kun Bishooftuutti barcuma guddaa kennameefii jira. Adaamaa irratti muudamanii jiru. Kun Oromiyaa irratti muudamee kaabinee ta'eera. Iddoo adda addaarra federaala warri deeman jiru. Finfinnee irratti kutaa magaalaa adda addaa irratti warri ramadame baay'eedha. Shaggar kanammoo itti ejjetaniitu dheedanii nyaatu. Mana isaaniitiin lafa isaaniitiin qorqanii nyaatu. Magaala Shaggar jedhanii hundeessan kana kan isaaniiti. So amma matoo haayaan jalqaba amboo irratti hundaa'e akka magaalaa tokkoottu nama tokko gareedhuma tokko qofa miti. Amma jarri kun maal hojjetu? Waan isaan hojjetaa turan tokko yoo kaafne. Itti dhufna sanatti itti dhufna. Waan tokko sii kaasuu barbaadee Dr. Milkeessaa. Tarii amboo irratti baay'ee xiyyeeffatanii akka deemaa turanii fi amboo irratti ijoollee ija ta'an qabsoo gaggeessaa turan kanneen akka Galaanaa Imaanaa fa'aa ijoollee qabsoo Oromoo keessatti ija ta'an balleessuu irratti abbootii qabeenyaa sabboonummaa qaban balleessuu irratti ijoollee qeerroo ta'an kaan ofitti hammatanii kaan caasaa garaagaraatiin ijaaranii kaan immoo fuudhanii
Republican Guardii kanatti naquudhaan horii gaarii kaffalla waan akkasii waan jedhuuni Amboo gogsuutti Amboon qeerroon Amboo naannoo tokko suni keessaa gogee kan sarmeef ofitti fudhatanii kan dibee immoo balleessanii fixanii jedhan. Maaliif Amboo irratti akkas xiyyeeffatan? Amboon har'aa kuni Amboo duriitiin maali garaagarummaan ishee? Amboon durii kan beeknu jalqabumaa kaasee uummanni isaa uummata fincilatudha. Waa xiqqoodhaan shawwaduu hin dandeessu uummata kana. Abiyyi maaliif Amboo irratti xiyyeeffatee gaafeetti kaaftee fi wanta akkasii kaasa gaama. Gaafa yaalii ajjeechaa Jawaar Mahammad irratti ta'e booda fincilli Oromiyaa guutuutti gaggeeffame. San keessaa Amboon takka. Buleesaa fincilli kun itti fufee jennaanii tasgabbeessuuf jedhaniitu Abiyyi lammaa qabatee lammaan makalaakaa irra ture gaafa san. Lammaa qabatee Shimallisiin qabateetu Amboo dhaqe. Harargee dhaqaniiru manni Harargee yaadataa. Haasawa kana isaan lama ta'anii Abiyyii fi lammaan Harargee godhan televezyiinii nu dabarsan. Kan Amboo televezyiiniidhaan hin dabarsine. Waan asii kaasuufatu jira gaafa asirratti. Amboo dhaqanii tasgabbaa wanni Jawaar irratti ta'ee dogoggoraa waan jedhu haasa'e Abiyyi. Uummanni Amboo jaarrolii Ambooti kan walitti qabame. Likkii isaatti mani Abiyyitti. Wanti kun sin baasu jedhanii. Ka qabsoofneef immoo kanaafuu miti jedhanii. Jawaariif kun hin malu jedhanii. Adda isaatti kallattumaan itti. Lammaan gaafa sana uummanni Amboo wanni inni jedhaa jiru sirriidha. Of sirreessina yoo ta'e of sirreessina jedheetu Abiyyitti garagalee innaan Abiyyiin didee sana keessatti maaltu ta'e Habtaamu dargaggeessi qeerroon Amboo bakka walgahii hoteela Abbabeechi marse. OMN illee galchuu danda'a yaadadha. Miidiyaan illee akka seenne OMN akka hin galle dhookan. Kana laale. Dargaggeessi hoteela Abbabeechi gaafa marsu. Sana booda Toofiqfaa karaa duubarraan karaa boroo hoteela Abbabeechi duubaan gara isteediyeemii wayii jira karaa sanarraan piikaappii seensisanii banneerra kaa bakka ijoolleen sinfixuudhaaf as keessatti qeerroon Amboo sinfixuuf kabbabdeetti jedheetu Abiyyi luka na baasi jedhe. Piikaappii keessa gaafa sana nama 4 waltajjii irra ture. Lammaa Magarsaa, Abiyyi Ahmad, Shimallis Abdiisaa fi Dhaabaa dabalee ture. Lammaa maal taatanii jara keenya qeerroon nu marsee maa tokko nu godhu gaafii qabootee nu gaafata. Kanaatti nu baatee nu baasa malee maa nu godhu ka'ii bahi malee nu si ajjeesu boombii darbatu maal. Abiyyi luka na baasee Shimallis surree ofirratti kukkuteetu konkolaataa keessa surreen isaa tuuta tarsa'u konkolaataa keessa seenee namni kaan waan kolfaa baay'ee jira gaafa dhaabaan fa'aa waan xiqqoo waan ulfaatu wayii gagadhiisedhani. Akkasitti fiiganii piikaappiitti naqanii sana booda akka ta'etti Amboo keessaa baqatee bahe Abiyyi. Kuni 2019 keessa ta'e. Yeroodhuma yaalii ajjeechaa irratti ta'e sana ta'e wanni kun ila. Abiyyi gaafa san gubatee dachii galee Amboodhaan nan godhadhe. Nan agarsiisa jedhe. Erga gaafa sanaa booda Amboo keessaa namni akka shunkurtiitti kattafamuu jalqaba.
Eewutummoo kana dhoksaadhaan godhu waan kana hunda isa. Nama keessaa mataa qabdu hunda Galaanaa Imaanaas karoora kana keessatti ajjeefame jechuudha. Amboon cabuu qabadhee murteesse sanuma yeroo sanaa booda. Hoteela keessatti namni na marse dubbii isaa sireesiidha. Akka salphaatti namni ilaalee akkasuma feesbuukii irratti ilaalamee waan darbedha wanni sun. Garuu dubbichi uummata Amboo kan mataan keessa sana booda kan inni cabe. Uummanni Amboos achii ol natti dubbate jedhee dargaggeessis hiriira narratti bahee na marsee sadarkaan ajjeesuu irra ga'e jedhee amanee san booda Amboon cabuu qabdi jedheetu murteessee. Sana booda ijoolleen nama Toohayaa kun bal'inaan magaalaa Amboo keessa sirriitti akka ijaaraman godhamee ijoolleen ganda irratti ijaaran dhaqanii. Magaala miti ganda irratti ijaaranii nama akka bofaatti dargaggeessa akka bofaatti qaxaqqaxanii kaan ajjeesanii lagatti gatu kaan karaa irratti gatu kaan bishaan bosona keessatti gatu jalqaban ajjeesanii. Sana keessa gaa adeemsa keessa waggaa utuu hin ta'in immoo inni guddaan isaayyuu dhufee Haacaaluun ajjeefame. Inni guddaan isaa. Kanaaf naannoo sana irratti waan kanaa wal qabata. Ajjechaan Haacaaluu egaa ajjechaa Haacaaluu kaastee difeelee akka itti deemtu naa barbaada Dr. Milkeessa. Ajjechaan Haacaaluu Amboon cabsaa kanaan wal qabata jettee amantaa? Dabalataanii garee Toohayaa kana keessa intaloon gaaf sana Haacaaluu wajjin turte Laamroot isheen jedhamtu Laamroot Kamaal isheen jedhamtu garee Toohayaa kana ijaaruuf ijaarsuu keessatti maatii ishee keessa abbaa biddeenaa yookiin abbaan ishee nama tikaa keessattuu Finfinnee irratti nama baay'ee beekamu akka ta'edha yeroo sana simamaa kan ture yeroo sana gabaasa dalagaa turanis sanuma qulqulleeffamu. Garee Toohayaa ijaaruu kana keessattis Ambootti deebitee waan baay'ee akka dalagaa turtedha kan odeeffamu. Ajjechaan Haacaaluutu ijaaramu Toohayaa kanaatiin yookiin immoo hargooma Toohayaa kanaatiin gama saniin raawwatame jettee amantaa? Ilaa Haacaaluun inni ajjeefame Oromoo guutuu cabsuudhaaf. Karoora Oromoo guutuu cabsuuf. Gaafa Abiyyi Wallagga irratti xiyyeeffatu Oromoo cabsuudhaaf. Gaafa Abiyyi Amboo irratti xiyyeeffatu Oromoo cabsuudhaaf. Gaafa Abiyyi afaan Baalee haasaa, afaan Gujii haasaa yoo Wallagga dhaqe na ajjeesu yoo jedhu Oromoo guutuu cabsuudhaaf. Dubbiin kun dubbiin Haacaaluun ajjeefame. Gabraa hundee Oromoon tokko ta'eetu qabsootti fufa. Andeemee Wallagga hundee garuu kana booda Jimmaaf Wallaggi, Baaleef Wallaggi, Arsiif Wallaggi Oromoo tokko ta'uu hin danda'u. Isheenuma kan si yaadachiisu Fintolle. Yaa sirrii. Kana kan inni jedhe keessa isaatti yaadee taasaa jira namichi kun. Waan itti amanuu haasaa jira. Oromoon tokko miti jedhee amanan. Anamma akka namni tokko yoon du'e ganda kamiinuu bakka hin bu'an yoon du'e. Uummanni bal'aanii nama tokkoonidha bakka bu'a. Maaltu Jimma godhe Abiyyi? Maal isaatu Jimma Abiyyi? Akka inni itti yaadu ilaali. Namni kuni Jimmas miti, Jimmas bakka hin bu'u. Jimmaa fi Wallaggis nama tokkoof jedhee walitti hin bu'u. Jimmis Oromoodha, Wallaggis Oromoodha. Shawaanis Oromoodha, Arsiinis Oromoodha. Oromiyaa guutuu keessa gosti garaagaraa jira dhugaadha. Godinni garaagaraa jira garuu nama gadi bu'aa. Akkasitti naasaa. Nama tokkummaa Oromootti amanuu akka taasaa. Anyways, kaayoo qabaaf haasa'an. Waa'ee Haacaaluutti hin deebi'a. Haacaaluun inni ajjeefame Oromoo guutummaa guutuutti cabsuudhaaf nama keessaa tokkummeessu. Nama keessaa nama Oromoo hunda bakka bu'ee haasa'u.
warra tokkummaa Oromoo amanan, warra dhaga'ama qaban, yoo dubbatan nama kaasan, yoo haasaan dhageessifatan, yoo hoogganan qajeelchan namoota akkasii ajjeesuudha barbaadan. Jawaari maaliif ajjeesuudha barbaade dafee jalqaba baay'isoo kan ajjeefamuudha itti karoorfame Jawaar ture inni iyyatees waaqni isa gargaaree hafe. Hacaaruun kiyyoo san keessa gashanii utuu hin beekiin hin iyyanne iyyachuu hin danda'u nyaatama. Gareen matoo haayaa kuni Laamroot wajjin hidhannoo qaba jettee amantaa namoonni baay'een kana akkaataa turan tibba darbeesi. Waa'ee Laamroot irratti xiyyeeffannoo kennanii haasa'u. Hiriyoonni Laamroot Kamaali matoo haayaadha hundi isaaniitu. Finfinnee keessaa warra amma hoteela garaagaraa qaban, warra amma barcuma qaban, deeninnatii hedduu warri ta'anii hoogganaa jiran. Ijoolleen matoo haayaa Amboodhaa kaaftee amma Finfinneetti jirtu kuni Laamroot faana baay'ee walitti dhiyaatu. Ajjechaan Hacaaluu high level sadarkaa olaanaatti hoogganame. Waan ta'eef sadarkaa olaanaatti iccitii olaanaadha. Namoota akka Zimbiloo Kaasee fi fakkaatota isaatiin miti kan inni raawwatu. Garuu Laamroot akka basaasa tokkootti garee matoo haayaa keessa turte. Hojii basaasummaa keessas turte mucaan kuni waan assassination sanaan akka waliigalaatti ajjecha Hacaaluu wal qabatee garuu dubbiisaa kan hoogganee baay'ee sadarkaa olaanaatti sadarkaa muummicha ministeeraa sadarkaa Dammalaashfaatti iccitiinsaa waan qabamee namoonni ajjeesanis xiqqoo ol fagoodha. Garuu intalli akkuma jettee garee matoo haayaa keessa jirti. Isheen ajjeesuu keessa hin jirtu garuu haala mijeessuu keessa jirti. Hin beekti warra ajjeese intalli. Har'a Dubaayii jirti intalli dhiifamtee biizinasii hojjetaa jirti Dubaayii Laamroot. Deennatii eegamoo eegumsa guddaadhaan deennatii eegaanii jira. Ishee sadarkaa amma yakkoota gurguddaa akkasii kana iccitii gurguddaadhaan raawwataman. Isaan kana ijoolleen matoo haayaa kun naannoo kanatti irra caala naannoo kanatu hin ta'in isaan sadarkaa gadiitti sadarkaa magaalaa sadarkaa aanaa keessatti waan hiraarsan hojii sadarkaa gadiitti hojjetu ijoollee matoo haayaa kuni. Amma matoo haayaa yeroo jennu waan addaa miti. Caaseffama mootummaa keessaa jiru jarri kun caaseffama mootummaa keessaa harka gadiidha. Keessaa mootummaa keessaa immoo deeninatiidha. Beeraawi deeninatiitu qajeelcha ijoollee kanaa. Eenyutu isaan hooggana? Amma fakkeenyaaf tibba darbee Hacaaluu Gammachuu fa'aa kantiibaa magaalaa Ambootiin dabalatee namoonni baay'een ijoollee kana faana suuraa qabaniin dabalatee gadi bahee dubbatamaa ta'u. Kominikeeshiniin magaalaa Ambootis suuraa wajjin ka'uun isaanii yookiin immoo suuraa kantiibaa wajjin ka'uun isaanii ergama mootummaa qaban jechuun miti waan jedhu ibsa dimshaashan ba'e wayii waan akkasii maxxansanii turan. Akka waaqii fakkeenya yookiin immoo maxxansa Jawaar fuudhanii fa'aa akka waan lola dhuunfaatiin waan godhame mootummaa irratti lola oofuudhaaf Jawaar waan ofiitti fakkeessanii kaasaa turan. Eenyutu hooggana ijoollee kana? Kantiibaa magaalaati moo tika aanaati moo tika naannooti moo kan godinaati moo akkamitti hoogganamu? Jarri kun kallattiidhaan hoogganamanii Beeraawi deeninnatii yeroo Dammallaash Beeraawi deeninnatii ture sana tika biyyoolessaa fi waajjira muummicha ministeeraa Toofiq jala turan jarri kun. Toofiq Madiid kallattiidhaan ila hubadhu. Bulchiinsi godinaallee jara kana hin beeku gaafa dura isaan hundeeffaman. Kantiibaan magaalaatiillee hin beeku gaafa isaan jalqaba hundeeffaman. Wanta akkasii kaasa. Tafarii Badhaadhaa
kantiibaa magaalaa Amboo Saayiluu dura ture. Tafarii san booda Saayiluu achii booda Hacaaluudha kan dhufe Amboo irratti. Gurbaa Tafarii jedhamu kana dhalataa Walisooti. Kantiibaa Amboo ta'ee muudamee ijoolleen matoo hayaa kun yeroo sana ifatti matoo hayaan jedhaman hin beekamanii garuu immoo Beeraayi Deeninnetiin ijaaree ijoolleen kun sosochooti. Ergamatti kennamee dhalataa Amboo malee namni iddoo biraa akka hin bushine jedhaati gaafii gaafadhaa. Uummata keessattis gaafii akkasii kakaasaati. Namni dhalataa Amboo yoo ta'e malee ganda biraatii dhufee hin bushu jedhaati. Ganda irrattis haa dubbatamu, magaalaa irrattis haa ka'u, godina irrattis haa ka'u jedhanii ergama Toofiqii fi Dammallaa isheetiin. Wanni kun ijoolleen kun kakaafti. Gaafa kana Tafarii kana nun bushuu jedhani laal sadarkaa biltsiginnaan itti jirtu sii kaasuuf. Tafariin Walisoodha. Walisoof Amboo gidduu garaagarummaan jechuun hin ulfaata gaa waan akkaataan atitti qoqqoodiinsa biltsiginnaan gaggeessu kana kaastee haasa'uuf hin ulfaata. Tafarii irratti boombii dhukaasanii ijoolleen kun. Ijoolleen matoo haaya. Kantiibaa magaalattii irratti. Kantiibaan hin beeku kana. Booda ijoollee sana qabanii onneedhaniituma hin gadhiisaniin immoo. Maal siin jechuuf wanni kun jara kana kan hoogganu Beeraayi Deeninnetiidha. Beeraayi Deeninnetii tikadha. Kan kaffaluufis Beeraayi Deeninnetiidha. Kallattiidhaan kan bobbaasu, ka to'atu, ka leenjisu, fandi ka godhu, ka hidhachiisu caasaa godinaayyuu miti. Ka kallattiin hoogganee bobbaasee qoratee ergamatti kennu warra federaalaati. Ani amma ijoollee bulchiinsa godinaa yeroo sana godina bulchan wal beeyna. Yeroo isaan yeruma Lammaan tureyyuu Lammaa jalatti ijaaruu jalqaban waan kana. Lammaan quban qabu. Toofiq faa erga yaalii ajjeechaa Lammaa irratti gaggeesse booda Toofiq eegumsa Lammaa ture Toofiq Madad. Lammaa mataa isaa irratti magaalaa Moojootti yaalii ajjeechaa irratti gaggeessee jedhee sana booda iccitii araarratti fakkaatu. Nan kaasa kun. Lammaa Magarsaa walgahii magaalaa Moojootti wanni kun gannadha 2018 garuma ganna keessa gannadha. Erga Abiyyi muummicha ministeeraa ta'e jechuudha. Walgahii inni gaggeessaa jiru qaamni hidhate namni 3 snaayiparii hidhatee walgahii keessa galee magaalaa Moojootti. Kantiibaa yeroo sanaa dubartiidha. Isheetu affeeree eebbatu ture. Lammaan achi dhaqee namoonni snaayiparii qabatanii dhufanii yeroo sana eegumsi Lammaa immoo Toofiq Madad kana. Amma ijoolleen Toofiq faana jirtu gurmuudhaan eegu Lammaa namni snaayiparii hidhatee seenee jira. Arganii nahanii saffisaan Lammaa waltajjii irraa butanii ba'anii konkolaataa keessa gashanii ijoolleen fudhattee badde. Warri hafe immoo warri kaan immoo Toofiqiin eenyu jarri gale kun jedhanii kabbabanii jedhanii dhiisaa ittiin bu'inaa hojjettoota federaalaati jedhanii Toofiq. Hojjettoota federaalaa yoo ta'an snaayiparii qabatanii eenyutu eeyyamee fi eegumsa waan taaneef olaantummaadhaan eeyyama fudhatanii iyyuu hin seenamu bakka akkasii snaayiparii qabatte. Booda jara sanaa okeen gaafannannaanis ittiin buutan jedhanii akka isaan miliqan godhee Toofiq. Sana booda Toofiq Lammaa faana dhufee beellee nagaatti illee jennani. Eessa jirta Lammallee eegumsa Lammaa olaanaa ta'eetu jiru.
galgaluma sananni Abiyyitti gale dhaqee eegumsa Abiyyi ta'e galgaluma sana. Sana booda Lammaan Abiyyiin gurbaan si bira dhufe kuni yakka hojjetee dhufe. Hidhamuu qabaa ergii jedheen. Inni dogoggortee inni hidhamuu jedheen Abiyyi. Akkasittiin Toofiq eegumsa Abiyyi ta'e guyyaa sanaa kaasee Lammaa faana akkasitti Lammaa marsaa lammaffaas yaaliin ajjeechaa Lammaa irratti gaggeeffameera yeruma sanaa kaasee. Amma gaa kananii sii kaasuu fi Lammaan utuu hin beekiin Toofiq faa caasaa Lammaa jalatti ijaaruu jalqaban. Caasaadhuma mootummaa ta'eetu Beeraayi Deeninnatii fi waajjira muummicha ministeeraa jalatti warra hoogganamu 120 jedhanii raadiyeesii kiiloomeetira 150 silasiin jedhe kana keessatti caasaan dhokataa kun akka inni ijaaramu godhan. Achi mootummaa biraa jechuudha. Okay. Yaa amma gaa wanta akkasii kaasa gaa dabalataan. Wanni Lammaan hin beekiinii ta'e tokko waan uummanni baruu qabu tokko jira. Waan Burraayyuutti raawwate fulbaana 2018. Miseensota hawaasaa Gaamoo irratti Burraayyuutti yakka raawwatame namni hunduu yaadata. Qeerrootu raawwatee jedhameetu fireemii ta'ee dhiyaate sana. Dubbii sanaa karaawwatee miseensa 120ti. Akkamitti ta'ee yeroo sana gurbaanii poolisii naannoo sana hoogganu Darajjee Baayisaa jedhama. Komaandarri poolisii magaalaa Burraayyuu yeroo fulbaana 2018 sana keessa. Akka lakkoofsa Awurooppaa jechuudha. Komaandara kana dabalatee bulchiinsaaf nageenya magaalaa Burraayyuu dabalatee ijoollee 120 kana qindeessaniitu tibba sana immoo adda bilisummaa Oromoo Eertiraadhaa deebi'eera, Gimboot Sabaattiinis deebi'eera, walitti bu'iinsi akka uumamu godhaniiru. Abiyyi immoo hiriira simannaa abaa'uudhaaf godhame sanaan aareera baay'ee Abiyyi. Akka malee aareera. Ijoollee simattee deebitutu uummata Gaamoo kana fixeedhanii diraamaa isaan hojjetaniin waan kana warri raawwate Dammallaash Gabre Mikaa'el, Toofiq akkasumas komaandara poolisii magaalaa Burraayyuu Darajjee Baayisaa qabatanii bulchiinsaaf nageenya magaalattii qabatanii waan kana raawwatan. Yakka hama. Kanaanii jettee miti. Kaabinee naannoo Oromiyaa bakka bu'ee araara uummata Gaamoo fi Oromoo akka bu'ee Arbaa Miincitti anatti ergame. Miseensa kaabineerra. Arbaa Miinci dhaqeen abbootii gadaa keessaa nama qabadheen qeerroo keessaa nama qabadhee wanni Gaamoo irratti Burraayyuutti ta'e Oromoos bakka hin bu'u, qeerroo Oromoos bakka hin bu'u. Garuu itti qaanofneerra balleessaa qabnaan jedhuun uummata sana dhiifama gaafachuun gadi bu'ee qorannoo isaa kan erga qorannoon isaa gaggeeffamee qorannoo isaa sana kan gaggeesse Lammaan nama ramadee Makalaakiyaa Intelligensii irraas namni ramadamee qorannoo sana gaggeessanii waan kana kan raawwate yeroo sanatti 120 jennee tika mootummaatu federaalarraa Dammallaash faa harka keessaa qabu. Toofiq faa harka keessaa qabuun kanarra gahan. Warri komaandarri poolisii magaalattiis bulchiinsaaf nageenyis harka keessaa qabuun kan bulchiinsaaf nageenyaa yeruma sana hidhame.
Komaandarri poolisii naannoo sanaa immoo hidhamu jedhee lammaan gaafatti deemu Abiyyi ni hidhamu Gujiitti ramadamu jedhe. Darajjee Baayisaa Burraayyuu irraa kaasanii Gujiitti ramadan. Gujii dhaqee immoo maal godha namichi kuni uummata geedoo buqqise. Ergama Abiyyi fudhateetu godha bokkoo kana. Burraayyuu irrattis ergama Dammallaash Abiyyi faa fudhatee godha. Gujiis dhaqee uummata geedoo buqqisee Oromootu buqqise jedhamee oduun isaa hojjetame yeroo sana. Ammas lammaan waan kana ammas quban qabu. Sambooda immoo maaltu ta'e Darajjee Baayisaan kuni Gujii irratti wanna poolisii Oromiyaa keessatti Gujii moodel waan jedhamu jira beekta. Moodela Gujii jechuun mana Oromoo gubu shanee jedhanii qaqqaammachuu gubanii qaqqaammachuu mana shanee jedhanii maatii shanee ajjeesu maatii shanee saamu rashanu jumlaan rashanu nama basumaam jedhanii qalu Gujii keessa eegale wannan gidiraan poolisii Oromiyaatiin Gujii keessatti jalqabe Wallagga dhaqe Shawaa dhufe Arsii dhaqe Oromiyaa hunda waliin moodela Gujii jedhama poolisii Oromiyaa keessatti moodela Gujii jedhama. Baay'ee way ijoollee yeroo sana moodela Gujii kana hojiirran ooshin yottee didde ijoolleen poolisii Oromiyaa ijoolleen qabsoo yeroo dur qeerroo faana harka akkas gochaa turte sun poolisii Oromiyaa keessa nama 8 poolisii 8 rashaname Gujii irratti hin ajjeefnudhani. Maal godhe uummanni nagaan maal godhe dargaggeessi nagaanii hin ajjeefnu ajjeesaa jennaan hin ajjeefnutti poolisii 8tu ajjeefama. An kana ragaadhaan an beeka. Gujii irratti eewu kana godha makalaakaa keessaa namni achirra ture jira. Dabuub Izziirra Darajjee Baayisaa Abiyyachi kaa'ate kana jira. Jarri kun wanni Gujii irratti ta'e moodelli Darajjee Baayisaa Oromiyaa hundarra akka ga'u godhame. Darajjee Baayisaa saba kanaatiin saffisaan Arsii irratti ramadanii Arsii lixaa irratti ramadaniitu ji'a muraasaa booda eessa geessu beekta? Bakka Dachaasaa Bitimaa buusan. Dachaasaa Bitimaa matoo hayaatu adda keessa falate Ambootti tunni qeekooti jedhee mana isaati Ambooni utuu wookii godhaa jiru matoo hayaanii gareen matoo hayaa tokko gurbaanii Sheekoo Lammeessaa jedhamu nan hoogganamu garee matoo hayaa yeroo sana amma sheekoon kun Bishooftuu Mayisa jedhanii isaantu dhagaadhaan mataa falaxanii Dachaasaa kuffisanii Dachaasaan yeroo sanatti komishinara poolisii itti aanaa damee ittisaarra jira jechuudha. Humna addaa isa hooggan. Isa rukutanii kuffisanii hospitaala galee sana booda achumaan ari'atanii eenyuun bakka buusanii bakka isaa Darajjee Baayisaa kana bakka buusanii hamma har'aatti humna addaa naannoo Oromiyaa damee ittisaarra itti aanaa komishinii poolisii Oromiyaa ta'an tajaajilaa jiru. Darajjee Baayisaa ergama Burraayyuudhaa kaasee haga Gujiitti Arsii keessa naanna'ee dhufeetu gubbaa poolisii Oromiyaa irra kaa'ame. Dubbiinsaa waa'een matoo hayaa waa'een caasaa dhoksaa mootummaan ijaaree deemu gadi fagoo ta'uusaa yeroon isaa immoo har'a miti. Waggaa 8 dura ta'uusaa waan inni eegalame. Gubbaadha akka inni hoogganamaa jiru. Even wanni kun caasaa dhoksaa akka inni ta'e. Warri har'a namoonni tokko kaasee maarreen kun dhiyeenya warra dhufedha malee warri duraa marsaan duraa jira marsaatti aanee jiru jira. Marsaan immoo nama jiru jira. Hojiin isaanii bal'aadha. Dr. Milkeessaa dhoksaadhaan caasaa diriiree jettee naa kaasteetta amma
gurbaan amma kaasee jedhan kun ifaanti garuu namoota reebanis namoota reebsisanis viidiyoo waraabaati godhu. Viidiyoo waraabuun kun hiikan isaa maalidha? Maal faayidaan isaa? Viidiyoo waraabaa nama reebuun kuni ragaa ofirratti qabachuudha moo ergama addaaf qabamoo viidiyoo sanaan waan dalagamu hiikudha isaa maaliin moo gootummaadha? Gootummaa agarsiifachuudha wanta isaattu namoota baay'eetti raajii ta'aa ture. Ilaa hojiin viidiyoo waraabanii gadhiisu hojii shororkeessuuti. Amma bara Abiyyi keessa ragaa ofirratti funaanee seera maaliitti dhiyaata? Erga Abiyyi erga deemee booda waa'een Abiyyi dhimma isaan qabu. Deemnaan deemee saafeef dhimma isaa miti kun. Warra hafee rakkoo keessa galaa yoonan illee deemee Abiyyi nama ofii ergatuuf yaada isa dhiisa. Abiyyi hamma jirutti namatti fayyadama. Warra itti fayyadame sanallee dhimma isaa miti. Viidiyoo waraabaa gadhiisa. Amma viidiyoo waraabanii gadhiisuun kuni hojii shororkeessummaa keessa jira. Uummanni callistee dhoksaadhaan gidirsitee harkaan kennachiiftu, hin jilbeenfachiistu, agarsiisuu qabda. Kanaaf amma yoo laaltee Jaanjaawid Milishaanii Sudaan keessa viidiyoo waraabaa nama 1,000 rashanaa miti. Imaammanni isaa kuni isaanis UAE kan hoogganu yaa asittis Abiyyiinis kan hoogganu UAE haa ta'uuti hojii propaagandaatiif uummata cabsuudhaaf waan barbaadamuu fi uummata sodaachisuu, jilbeenfachiisuu, dadhabsiisuudha waan ta'eef viidiyoo gadhiisuun barbaachisaadha. Abiyyi akkamitti amanaa? Amma nama tokko itti wacamee namni tokko yoo hidhame dhimma Abiyyi miti. Namicha saniif inni yoo barbaachisaa ta'e sinii fannisuu siin jechuu danda'a. Wannichi waan sirnaati waan ta'eef nama tokko keessaa baafteef wanni jijjiiramu hin jiraatu. Kanaaf amma gareen kuni lafarratti nama gidirsu sammuu namaa keessattis nama gidirsuudhaaf immoo onlaayinii sooshaal miidiyaa armiidhaa kennamuu qaba jedhamee murtaadha. Sooshaal miidiyaa armiin ijaaramee jiru kuni gubbaadhaa hoogganamu viidiyoo kana isaanumatu gagadhiisa fuudhee. Warruma bilchiginnaa sooshaal miidiyaa armii kanatu raayyaa miidiyaa faarsee bulaadhuma mataa isaatu gadhiisa. Kaayyoon isaa immoo uummanni shororkaa'ee wanni kun nurratti raawwatamuu isaati. Kanaafuu gadenneetu bullaa. Kanammaan ta'u akka namni shororkaa'ee gadi jedhee argaa jiila. Amma viidiyoo tokko yaadatta Amaanu'eel Wandimmoo yeroo magaalaa Dambidollootti tumaa geessanii mucaadhaan maal jedhu beektaa? Mucaa tumamaa amma dhaqee dabaabaa irratti amma ajjeesanitti mucaan na argaa jiilaa jedhi jedhuun immoo duubarraa dhaabata. Na argaa jiilaa jedhi jedhuun mucaanumaan beeku. Mucaa miskiina na argaa jiilaa jedha beektaa? Ilaali. Wanni isaa kaayyoon isaa ergaa doo mucaa sanatu hin ta'in uummata bal'aadhaan waan darbaa jiru sanadha dubbiin. Uummanni bal'aa waan sana argee akka shororkaa'ee jiiluu barbaada Abiyyi. Maal jiilaa? Abiyyi irratti hin ka'iina. Abiyyiin hin mormiina. Inni waan akkasii nama godha. An jedhu ergaa sana dabarsuudhaaf addabaabayii irratti nama rashanuun viidiyoo waraabaa. Ergaansaa uummanni shororkaa'ee akka gab jedhu cabee gabroomee akka jilbeenfatuuf barbaadameetu akkas godhu. Tole galatoomii Dr. Milkeessaa egaa akkamitti dhaloota keenyaa har'a marii addaa kallattii tokko irratti xiyyeeffate iccitii ijaarama garee maafiyaadhaa naannoo Ambootti viidiyoon isaa gadi bahee iddoo guutummaa Oromiyaatti immoo babal'atee deemaa jiru naannoo Amaaraa keessatti wanti kun akka jiru namoonni gama sanaan dubbachaa jiru har'a sooshaal miidiyaa isaanii irratti argaa jira. Kanarraa dubbachaa jiru. Nama iccitii kana beeku, hundeeffama kanaa beeku, warra waan kana hoogganan beeku, kaayyoo wanti kun ijaarameef beeku jedhee yeroo sanatti qaama mootummaa turee fi amma
fuuldura bahee adda dureedhaan mootummaa kana mormaa jiru sirna kana akka inni ajjeechaa dhaabu waraana dhaabuu fi gochawwan sukkanneessoo akkanaa dhaabu fuuldura bahee itti sirnichaa saaxiluudhaan beekamu Dr. Mikeessaa wajjinidha kan marii taasisaa jirru. Dr. Mikeessaa gara keetti hin deebi'a. Caasaan kuni hanga ammaatti kan irraa haasa'aa jirru caasaa naannoo Finfinnee jiru irraa haasa'aa jirru. Matoo hayaan kuni kallattii garaagaraatiin Finfinnee keessatti iddoo garaagaraatti socho'aa jira. Hanga Burraayyuutti, hanga Ambootti, hanga iddoo garaagaraatti naanna'aa jira. Gochoonni wal fakkaatan guutuu biyyaatti keessatti Oromiyaa keessatti raawwatamaa turan. Maal fakkaatame ani osoo hin dheerin ofuma keetiitii caasaa kana akkamitti ijaaramu? Oromiyaa keessa caasaa akkamitti jira? Maqaa akkamii qabu? Gochoota akkamii raawwatan? Akkamitti beekuu danda'u? Uummanni yookiin immoo uummataaf akkamitti ibsitu wantoota raawwatamaa turan kana? Gaafii gaariidha. Gaafiin kunis caasaan matoo hayaanii naannoo Amboo irratti beekama. Caasaan wal fakkaatu bakka hundatti ijaaramuu beekamaadha. Utuu waa'ee caasaa iddoo biraan kaasiin gubbaadha namoota waan kana sirriitti qindeessan ammallee hoogganaa jiran nami baruu qabu irra deebi'ee kaasuu barbaada. Damballaash Gabre Mikaa'el ammallee waan kana hoogganaa jira. Federaal poolisii haa ta'u malee. Biiraawi Deennatii keessaa Sisaayii Tolaafaatu hojjetaa jira. Toofiq ammallee itti jira. Biraanuu Tsaggaayee yeroo ministeera haqaa ture sana matoo hayaa kana raadiyeesii kiiloomeetira 120 keessatti namni tokko ol jette Dr. Abiyyiin ilaaluu hin qabdu jedhee namni yaada kana Abiyyi faana maddisiise keessa jira. Biraanuu Tsaggaayee kana irraanfatamuu qabu. So har'a caasaan kun gubbaadhaa hoogganamaa jira. Amma gaa bal'inaan haa laallu akka Oromiyaatti. Akka Oromiyaatti caasaan kun jiraachuu an seriously kanan baree jechuun maqaa garaagaraa maqaa isaanii jechuu kooti maqaa iddoo biraa kana kanan baree yaalii ajjeechaa Jawaar irratti gaggeeffame booda waajjira dhaabaatti waamamne ani yeroo sana mallee biiroo lafa Oromiyaa irra jira. Awwaluu Abdii yeroo sana damee baadiyyaa hooggana waajjira dhaabaa. Bilchiginnaan hin uumamne. ODP'tu ture. Awwaluu Abdii walitti nu qabee maal jedheetu nama bobbaasaa Arsii keessa Islaamni Jawaariin deeggaraa, Kiristaanni nu deeggaraa jedhe. Ilaali. Kanaaf uummanni Arsii keessatti Kiristaanaa fi Islaamni wal lolee jedhe. Nami garasitti sirramannu araara kana uummata walitti araarsitan dhaqxanii jedhe. Yaalii ajjeechaa Jawaariin booda Arsii keessatti yeroo isaan wanni ta'e wanni qaanfachiisanii dammallaashfaa godhantu jira. Sanan kaasaa koo egaa. Caasaan akka matoo hayaa kun magaalaa Adaamaa kaasee haga Asallaatti socho'u Saalsaawwii jedhama. Saalsaawwii jedhanii hidhannoodhaan leenjiidhaan maal godhanii gaafa sana amma namoota yeroo sana namoota deeggarsa Jawaarii fi Adaamaatti hiriira ba'an keessaa kondominiyeemii irra dhaabbataniitu nama ajjeesu. Kondominiyeemii uummata keessa dhaabbataniitu nama ajjeesu. Bishooftuu irratti mana dhuunfaa keessa dhaabbataniitu rasaasaan fixu. Nama Jawaar ajjeefamuu hin qabu jedhee hiriira bahee ajjeesu. Gaafa sana poolisiin qoratee
garee addaatu jira jedhee fide. Gareen addaa hidhannoodhaan uummata miidha. Poolisii miti kan ajjeese garee addaatu jira jedhee waajjira dhaabaatti gaafa qorannoon dhiyaatu waan akkasii keessan galiinaa jedhee poolisiin utuu hin beekiin qorannoo kana gaggeesse. Poolisiin Oromiyaa illee hin beeku siin jechuudha. Amma gaa Adaamaarra kan jiru Saalsaawwii jedhama. Direedhaawaarra Saatenaaw kan jedhamu kan nama waraanaa turte tokko namni yaadattu yoo ta'e Oromoo kan akka malee waraananii maal godhanii bifa amantiis akka godhatus godhanii booda gareen Saatenaaw kun keessaa bahaniitu paartii ta'anii ijaarramanii ba'an. Direedhaawaatti. Namni Direedhaawaa kun dhumatee nu waraantee garee wayii nu fixxe jedhanii. Waama Amboo keessattis nama waraantee fixxi bara Matawaayaan kun. Halkan nama waraanti. Itti gadhiisaniituma uummata gidirsaniituma jilbeenfachiisanii onneen. Gareen Hararirra sochootu ni jirti. Gareen Shaashamannee irra sochootu ni jirti. Gareen Naqamtee irraa immoo maal jedhan abbaa torbee dhuma jedhanii maqaa moggaasaniif. Abbaa torbee feek abbaa torbee amma waa'ee feek abbaa torbee kana natti baay'ata baay'ee isaa haasa'uuni waa'ee feek abbaa torbee kanaa waa xiqqoo irraa haasa'amee hafachu. Hooggansi dhalootaan Arsii ta'anii Wallagga deemanii akka du'an godhamaa ture itti yaadame. Hin yaadattu ta'ee nama lamaan tokkotu hooggansi naannoo Oromiyaa dhalootaan Arsii ta'an Wallaggatti ajjeefaman. Ka ajjeese immoo feek abbaa torbee Dammallaashii fi Toofiq hoogganan. Feek abbaa torbee kanatu dhalootaan hooggansa hiriyoota keenya kun nan beekaa baay'ee nama gaddisiisa achitti ajjeesanii reeffa Arsii gashanii Awwaluu Abdii immoo reeffa san fuudhee dhaqeetu ilmi teenya Wallaggaddu jedhee uummata boosisa. San booda jedhanii gadaadhaan shanee abaaraa jedhanii shanee wannoo godhanii achitti ifatti maal godhu Wallaggatu dhalataa Arsii ajjeesee ergaa jedhu dabarsa dhaqeetu Awwaluu. Kanani mootummaa keessa waan yeroon ani turedha wanti kun raawwataa ture. Feek abbaa torbeedhaan ajjeesu immoo. Gaafa Salamoon Komishinar Salamoon Burraayuu irratti ajjeefamu maal jedhanii taasisan? Akka isaan itti dhiyeessan Wallaggi Salaalee ajjeese jedhaniitu dhiyeessan. Waan sana kan raawwate kan ajjeese immoo Dammallaashfaat ajjeesise. Baay'ee Komishinar Salamoon jechuun yeroo Abdilleen Oromoo buqqaaf tarrallee Abdilleen hidhaadhaa baasanii wajjin taa'anii dhugaa jiru Abiifaa. Yeroo sana Komishinar Salamoon jechuun nama Oromoodhaa dhaabbate ilma Oromoo Harargee guutuu beeka Komishinar Salamoon. Dhiirummaa gurbaa sana gootummaa gurbaa sana gurbaa Salamoon Abiyyi manatti lakkaawwara nama hidheetu yaadu. Durumaa maal jedhu Salamoon jeneraalotni Oromoo ta'anii Abiyyi ajjeesuu barbaadutu jira. Jechuun jeneraalonni baruma yaadi keessa Oromoo turan garuu Abiyyiin sirriitti waan beekanii fi Abiyyi muummicha ministeeraa ta'uu hin danda'u biyya balleessadhanii jalqabumaa kaasanii warri mormaa turan hin ta'u gurbaa kana sirriitti beeknadhanii warri mormaa turan jeneraalonni Oromoo jiru. Har'a baqarra jiran baqatanii. Biyya keessa galu biyya galaksanii. Biyya keessa maaliif Abiyyi ajjeesuudha waan barbaaduuf. Maqaa isaanii uummanni yoo bare yoo ta'u baate. Maybe isuu wayyadhee yaada jeneraalota kana. Abiyyiin beeka
namoonni kaanis beeku, Dammallaashifaas beeku. Jeneraalonni kun Abiyyi hin ta'uu jedhanii warra jedhanii ila biyyatu bada Oromootu bada warra iyyaa ture. Gaafa Abiyyi muummicha ministeeraa ta'u jarri dafan saffisaan badan. Akka Abiyyi isaan ajjeesu waan beeku. Maal godhanii? Salamoon kunis warra Abiyyi nama miti maal taatan jarri jara keenya warra jedhu keessatti Salamoon. Komishinar Salamoon. Maal godhee komishinariidha. Komaandara Burraayyuu godhe ila. Abiyyi. Nama komishinarii gubbaadha ari'ee Burraayyuu irraa mandara irra kaa'e. Nama uummata Harargee keessatti godina irratti nama akkamii uummata dhaabbatee ture nama kana dimootii godhee Abiyyi booda immoo maadhee jeneraalota isaan faana wal qunnamaa jira narratti hojjetaa jiru jedhee Dammallaasheen dafaati gaggeessaa namicha kanadhanii namicha kana onni godhan Salamooniin. Garuu erga kana godhan immoo boodanii maal jedhu Shanee ajjeesee maaloo ajjeesee warra lixaatii akkas jedhaniitu uummata gargar qooduudhaaf itti fayyadamanii wanni kana. Amma wanni hubatamuudhaa qabu abbaa torbee feekii kana erga hundeessanii booda Dammallaashii fi Abiyyi walitti maxxananii kan isaan hafan addaanis hin baane sittan himan. Dammallaashii fi Abiyyi addaan hin baane. Wanti isaanii walitti maxxansee jiru waa'ee Oromooti. Waa'ee Oromoo cabsuuti. Iccitii caasaa dhokataa kanaati. Feek Shanee kana ijaaru abbaa matoo haayaa kana ijaaru caasaa salsaawwii fi saatanaawuu fi caasaalee garagaraa Oromiyaa keessatti caasaa dhokataa ijaaranii Oromoo fixuu kanarratti baay'ee walitti dhiyaatanii hojii kana waan hojjetee fi Dammallaashiif Abiyyi addaan hin baane sittanii. Namni kamiyyuu yoo ka'e Dammallaash ofitti dhiyeessallee malee ofirraan fageessu Abiyyi. Sababa kanaatiin Oromiyaa guutuu irratti moodela kanaan ijaarsi ijaaramee saba biraa warri rukutan. Amma Amaara ajjeesuun waa'ee tolee yeroo baay'ee namni naasaa ila isallee Gaardiyaanuu baaseera haga ta'e eenyu akka raawwate Abiyyi faan caasaa bal'aa qabu jechuudha. Caasaa dhokataa baay'ee qabu. Waan tokko dabala amma waa'ee caasaa Adaamaa kaasee haga Shaashamanneetti socho'u Asallaatti socho'u darbee immoo caasaa baay'eedha kan Arsii keessa jiru. Kan isaan ijaaranii Oromoodhuma kan wal nyaachisaa jiran. Ammayyuu Arsiitti waan baay'ee waan fokkotaa ture deemaa ture dhibbuma darbee. Eeyyee. Jara kanaa garee dhokataan achi keessatti ijaaramee jiru jira. Garee kanaa namoonni leenjisaa turanii ijoollee jalqabarraa ijoollee NGO wayii jedhanii garasuutu faanfaa oofan tokko IC formaa waan deemaarreedha wayii tokko hin jiru. Eenyu simee maarree jedhamee ijoollee wayii tokko oofa wayii waan wayii tokko naannoo sanatti ijoollee isaan ijaaranii bobbaasantu jira. Karaa isaaniitiin caasaa dhokataan ijaaramee socho'antu jiru. Arsii keessa. Shaashamannee fi Arsii Nagallee immoo adda kophaatti jiru. Keessattuu amma namni baay'ee kan inni beeku yeroo Hacaaluun ajjeefame sa'aatii tokko utuu hin ta'iin Arsii Nagallee gubattee
Shaashamanneen gubatte. Galgala sana. Haacaaluun du'e jedhamee utuu namuu hin dhagahin already Shaashamannee ibiddatti qabsiisaniiru. Eenyu jarri kuni warri kana godhu eenyu jedhee namni gaggaafachuu mala. Jarri kun caasaa dhokatee ijaaramee hojiin itti kennamee waan kana raawwatantu jiru. Yeroo sanatti sagantaa dalagnee tarii yaaduma keessa yoo siin garee waan itti dabaltaniif yookiin immoo yaada dabalataa akka ta'utti kantiibaan magaalaa Shaashamannee yeroo sanaa humna dabalataa naa ergaa magaalaan badaa jirti magaalaan barbadaa jirti yennaan manatti deebi'i taa'e jedhanii pirezidaantiin naannoo Oromiyaa yeroo sanaa maaltu afaan kee qabadhu manatti deebi'i jedhanii noormaalii kana miidiyaa irratti gadi ba'ee dubbatee sana booda maalirraa akka jiru iyyuu beeku kan dubbachuudhaaf yeroo sanatti to'atamee waan akkas akkasii akka ture quban qaba. Ragaa guutuudha kun. Kantiibaan hin beeku jechuudha. Ilaa caasaa dhokataa sana tokko ilaalladhu. Gubbaadhaa ergamaa jechuudha. Shimallis quba qaba. Caasaa dhokataa kana Biiraawi Deennatiitu sochoosa. Harka tokkoon Haacaaluu nyaataniitu asirraan immoo deeggartoota Haacaaluu kana godhe. Oromootu kana godhe. Qeerrootu kana godhedhaniitu immoo gabaasni immoo dhiyaatattaane. Gabaan yeroo sana wanni harka tokkoon Haacaaluu dhabneetu harka tokkoon immoo waanni maqaa Oromootiin maqaa qeerrootiin raawwate addunyaa irratti wanni qabatame yaadattamu ta'ee himannaan qeerroo irratti baname yeroo sana baay'ee gadi fagoodha. Iskindar wanti yaa waldaa mootummoota gamtoomaniitti shororkeessummaan deemtanii turan yaadatu. Fagoodha wanni isaa. Ilaa wanni isaan godhan Oromoodhumatu dhume, Oromoodhuma himatu, Oromoodhuma maqaa balleessu isaan kan ittiin deemanii fi jalqabumaa waa'ee qeerroo naa dhiisaa jedhee jalqabne sagantaa kana Abiyyi waa'ee qeerroo naa dhiisaa jedhe. Akkanitti ishii barbadeessu natu beekaa jechuudha. Akkanitti maqaa ishii balleessu, akkanitti ishii diigu, akkanitti dhabamsiisu natu beekaa jechuu isaati. Naa dhiisaa iyyuu jedhe. Lammaanfaa qeerroon abbaa jijjiiramaati mootummaan waan isaaniiti taaseenanii ejjennoo kana qabatanii Abiy garuu naa dhiisaa akkuma jedhe sana bakka hundatti caasaa dhokataa kana ijaaree caasaa dhokataa kana immoo bulchiinsi magaalaatu miidhamaadha bakka baay'eetti yeroo sana. Godinnuu hin beeku. Kallattiidhaan ka ajaju, kallattiidhaan fandi ka godhu, bakka tokkorraa bakka tokkotti ka sochoosu. Amma Arsii Nagallee faa keessatti wanni taa godhani ijoollee listiroo faa hojjettu, ijoollee waanuma ta'e faa baattee waan wayii gootu walitti qabaniitu hojii hojjettudhanii dura leenjisaa turani. Ijoollee sana kana hojjedhaati horii argattu jedhaniini ijoolleen waan hin taane goggoote. Booda ijoollee sana immoo booda wanni godhanii qabneerra moo jedhanii ijoollee sana booda gadhiisan. Arsii Nagalleetti wanna ta'e. Kana hunda kan kaafnuu fi waan bebbeekamaadha. Waan namnuu argee gaafa sana gaafiitti ta'ee hafe garuu wanniinsaa neetwoorkiinsaa bakka tokkorraa ijaaramee bakka tokkootii socho'a. Bakka tokko yeroo isin jedhu immoo Abiyyi mataa isaarraatii socho'a wanni kuni. Abbaan hooggansa waan kanaa Abiyyi walgahii tokko irratti yaadatta yoo ta'e Oromoo isin diiguudhaa dhufaa jiru amma argitu amantiidhaan dhufuu naannummaadhaan dhufanii isin diiguu amma argitu jedhee masaraa keessatti walgahii sana lammaa of bira kaa'ee kan inni haasa'u wayii masaraa isa duriitiin teessumni isaa iyyuu diimaadha akka ammaa kana biltsiginnaadhaan hin jijjiirre teessuma isaa
barcuma diddiimaa irra taa'anii kan isaan jedhan sana yaadatta dhufanii sin diiguu jedhee haasaa ture. Oromoodhaan. Dhufanii sin diiguudhaa dhufaa jiruu karaarra jiruu jedhe. Eenyu jarri? Akkamitti arge? Erga argee mootummaadha waan irraan dhowwine. Erga dhufanii sin diiguudhaa fi didaa jedhe. Nu diiguudhaa dhufaa jiru taanaan eenyu jarri? Erga mootummaa ta'e immoo maan irraan dhowwine? Inni yeroo sanayyuu kan inni uummatatti himaa jiru waan ofiisaa qopheessaa jiru uummatatti himaa jira. Sanaan ijaarsa sana gubbaadha ijaaranii waan kana diriirsanii. Kana immoo afaan isaatiin Oromoon nan deeggaru taanaan nan cabsadhe akkuma jedhedha. Waan sana hojiirra oolchaa jira. Amma kun egaa kaayyoo isaati. Kaayyoo isaa seriously yaa dubbannu gara xumuraattis deemaa jirra fakkaata. Abiyyi waan kana maaliif godhaa? Jibbinsa Oromoo qabaayi maal godhaa jira jennee yoo laalle Abiyyi aangoo isaa jaallata jalqabarra. Barcuma isaatti eenyu yoo dhufe abbaa isaas harmee isaas hin balleessaa Abiyyi barcuma isaatti namni itti dhufna. Abiyyiif gaaffiin jalqabaa kaayyoon jalqabaa barcuma isaati. Barcuma isaa jechuun immoo deeggaruudha qabda. Hin deeggartu taanaan si dhabamsiisa. Kana immoo afaaniinis nutti dubbateera. Personally anatti dubbateera. Oromoon nan deeggaru taanaan hin cabaa milkeessaa. Waggaa kumatti fudhataa. Deebi'ee ka'uudhaaf kuma kana waan hamii miti waanuma anatti gaafa xumura wal argine waan ittiin na doorsisuu yaaledha. Egaa Oromoon isan deeggaru taanaan amma dhugaa dubbachuuf habtaamu goolaallee amma Abiyyi yoo gaafii Oromoo hin deebisa yoo ta'e namni isa lolu jira. Namni beeta mangistii sanarraa fudhachuu barbaadu jira Oromoo keessa. Namni hin jiru bara Abiyyitu gara nan itti deemutti deema. Waan ani isiniin jedhe fudhadhaa. Oromummaa keessa dhiisaa. Ganda gandaan walii isatu uummata kana diinamsate malee uummanni Oromoo dhugaa rabbiin siin jedhaa. Namumti jaalmarroonuu beeta mangistii keessaan si baasan jenneen. Ijoolleen bosona jirtullee beeta mangistii keessaa si baafnaa miti bara. Oromoo irraa duuti maaliif Oromoo jibba? Maaliif Oromoo irratti karoorfata? Inni waan inni barbaade maa inni tokkoffaa biyya sana irratti ilaalcha mataasaa danda'e kan mataasaa qaba. Nugusa isaa ta'ee biyya sana akka ofii fedhutti bushuudhaaf sabboonummaa Oromoo hin ta'uudhee jala muree kaa'ate. Sabboonummaan Oromoo, Oromummaan, tokkummaan Oromoo, Oromiyaan aangoo koo irratti dhiibbaa qabu jedheetu amaneera fudhateeran. Jara kana immoo dhabamsiisuu diiguu malee Oromoo kana hooggansa irraa fixu malee aangoo koo irratti ammas hin ka'u. Akkuma Amboo irratti namarsan sana namarsu jarri kun jedhee amanaa Abiyyi. Hoteela Abbabeechitti warri namarse beeta mangistiittis namarsa jedhee amanaa Abiyyi. Na kaasa jedhee amanaa. Kanaafuu maal gochuu qaba? Diiguu, dadhabsiisuu, jilbeenfachiisuu, gabroonsuu qabaa jechuudha Oromoo. Aangoo isaatiif jedhee. Namni tokko tokkummaa qabaatee Oromoon godina tokko godina biraaf akka garaa akka tokkummaa kan qaban
waan sana yoo godhe malee barcuma isaatiif balaa dhadheetu fudhateera. Jalqabumaa kaasee qeerroo kana isa waa'ee qeerroo kana anuu nan beeka yeroo jedhu diinomsatee gaafa ka'uudhaa deemu kaayoonsaa kaayoo barcuma sana sirreeffate qabatee itti fufuudhaaf uummata kana diiguutu irra jira. Uummata kana dadhabsiisuutu irra jira. Amma erga dhufee amma maal godhe Abiyyi gurmuu abbaa dabaree jedhamu kana. Matawaayaa jechuudha baay'ee abbaa dabaree jechuun. Baala gizee warra jedhamanii ijoollee matawaayaati. Warra Finfinnee keessa ijoolleen matawaayaa keessa hojjetan ijoollee Amboo kana ijoollee gara Giincii kana irraa matawaayaa keessatti ijaaramanii hojii gaarii Shawaa Lixaa keessatti hojjetanii hojii gaarii yeroo isin jedhu Business. nama ajjeesuufa Okay. jirsuufa nama dhabamsiisuu jechuudha hojii gaarii jechuun. Afaanii Abiyyi fayyadu hojii gaarii warra hojjetan guddisee Finfinnee gashee yeroo lola Tigraay sana mana 2-3 faa warra fudhatan Finfinnee keessa. Dhalataa Tigraayin ari'anii Oromoos lafarraa fudhatanii safara qabu safara onni godhanii gamoo faa ijaarataniiru. Shiroo Meedaatti gamoo Burraayyuu irratti gamoo qabu warri Matawaayaa kun. Finfinnee keessa amma ijoolleen beeta mangistiitti akka bataskaanaatti sagannee dabarra jedhanii warri haasaa wayii ijoollee dhageesseen beektu. Ijoollee Matawaayaati ijoolleen. Beeta mangistii kana keessa kan jiru waaqa keenya jedhanii dhaman. Abbaa dabaree jechuudha. Baankiiodhaan adda keessa dha'aniitti fideedhu. Qabeenya warri maqaa Oromoo balleesse Matawaayaa kana. Sanuu immoo maqaa giddugala jedhu kanaan baay'ee immoo giddugala jedhu malee immoo achumatti Shawaa Lixaa fi Salaalee kana wal tumsiisu achumatti. Walisoo fi Amboo wal tumsiisaa fi achuma mandarama sanatti. Warri ammaa cichanii amma wanneedhaan nama ila Abiyyi kan inni itti fayyadame tokko maallaqa itti jigseetu qaba. Raadiyeesii kiiloomeetira 150 kan maallaqaan qaba. Barcumaan qaba. Kadide adda keessadha akka caaluufaa kana. Caasa kana hunda kan ittiin raawwatu immoo sadarkaa garagaraatti kan inni ijaare san keessaa Matawaayaa takka. Ijaarsi Doorskaa kun beeraayee deeninatiidha, tikadha, qaama tikaati, guutummaatti qaama mootummaati. Warri har'a nama ajjeese bor warra ajjeesu miti kana naa beekadhu. Ajjeechaawwan gurguddaan sadarkaa guddaatti hooggamaman jiru. Hiraarsuun, saamuun sadarkaa gadiitti nama dhabamsiisuun, nama jiilchuun waan kun sadarkaa gadiitti sadarkaa aanaa magaalaatti ijoollee Matawaayaa kanaan raawwatamu jira. Bal'inaan garuu ijoolleen Matawaayaa kun ijoollee waa jiilchuuti hojiin isheen hojjetu. Nama dadhabsiisu. Akka kennachiisu, akka uummanni sodaatu teeraraayiz gochuu qaama shororkeessituudha Matawaayaan kun. Ammoo qabeenya horatteetti riivoo oofu Finfinnee keessaa Baalataraadha. Matawaayaan kun akka salphaatti nama tokko kaasee fi ijoollee muraasa ijoollee 3-4 Amboorraa maqaa dhoofnutu hin ta'in dubbiinsaa gadi fagoodha. Dubbiinsaa dubbii sirnaati. Dubbii caasaa mootummaati.
Exact. Dr. Mikisa, negara bola batin sih. Oromoon amma jaajota kanarraa akkamitti as baraaruu danda'a? Wanti Oromoodhaaf dhaamtu maali? Shira kana ittiin teettaa falli Oromoodhaaf dhaamtu maali? Hoogganaa si gaafateen si gallakkisee Oromoon na qabu. Dhugaadha rakkoo qofa haasofnee bahuun nurra hin jiraatu. Falli jiru falli jira. Sirni bilchiginnaa kun sirna baay'ee dadhabaadha jetti maal. Sirna hundeellee hin qabne. Ka inni ittiin Oromoo kana gowwoomsu ani Oromoodha jedheetu miti. Malee Oromoo kana cabsee akka inni akka biyya jedhu cabsee maal sodaachisee maal maarree kana natti hin fakkaatu. Oromoon bal'inaan jarri kun Oromoodhuma keessaa ba'an han jedhu jira. Mootummaan kun Oromoodhuma kam taanaa dhiiroo warri dhantu jiru. Garuu warri kun iccitii kana badaan beekan. Caba kana badaan beekan. Dhugaa kana badaan beekan. Xiyyeeffannaan keenyas isaan ta'a jechuudha. Uummata bal'aa. Warra dhugaa qabu. Warra kaleessas didee jijjiire mootummaa. Warra har'as yoo dide mootummaa kana jijjiirutu jira. Uummata bal'aa jira. Dargaggeessa bal'aa jira. Isaanitti dubbannaa jechuudha. Sirni kun waan inni waggaa 8 kana keessa nu godhe. Bara wayyaaneen nu bushu keessa waa'ee tokkummaa Oromoo haayaan. Gaafii nuyi gaafataa turre gaafa kaleessaa gaafii dabalataa ture. Har'a garuu qe'ee keenya keessatti nama afaan Oromoodhaan dubbatu rashanamnee gatamna. Akkatti nu gudirsu viidiyoon nu garsiisu. Kanaaf caasaan amma nu ciniinee jiru kun hamaa ta'uusaa walitti himnaa jechuudha. So deemnee maal ta'a? Bakka jalqabne sanatti deebina jechuudha. Bakka jalqabne sanatti deebina. Jara kana kan ol baase uummata Oromoodha. Qabsoodhuma Oromoon godheen namni kun aangoo qabate. Kanaafuu raadeesii isaan jedhan kun raadeesii kiiloomeetira 150 jedhu kun murteessaadha jechuudha. Qabsoon naannoo kanarrattis akkuma fagoorra jiru naannoo kanarratti jira hidhannoodhaan. Abiyyi waan inni sodaatu keessaa fincila akka malee sodaataa siin jedheeran. Tokko kana. Warri mootummaa keessa jirus dhugaan siin jedhaan yoo bilchiginnaa keessaa na gaafatte bilchiginnaan parsantii 99 Abiyyiin hin deeggaroon sittan hima. Caasaa keessa nan beekama. Ammallee jechuun bilchiginnaan kun opiidoodhuma kaleessaati. Ijoolleen haaraan jirtus keessas jijjiirti. Ijoollee deeggartoota lammaa ta'an keessaa qulqulleessaniiru sanan beeku. Kan itti shakkan lammaanii dhaanii baasaniiru. Haa ta'u malee ijoolleen keessa jirtu kun bal'inaan hojjetaan mootummaa poolisoonni Oromiyaa gidiraa isaan keessa jiran hamaadha. Kaleessa nu wayyaa bara wayyaanee nu wayyaa jedhaa jira namni. Kanaaf amma waan kana keessa uummata caasaa mootummaa qabsoo laga jiru qindeessuu gaafataa jechuudha. Wal hubachuu gaafataa jechuudha. Tokko mana keessatti tokkummaa gaafataa jechuudha. Abiyyi hin deema. Uummanni keenya garuu ittuma fufa. Abiyyi jaalannus jibbinus uma kufa Abiyyi. Jaalannus jibbinus uma kufa Abiyyi.
tokko keessoo keenyatti Oromoon tokkummaa keenya sanarratti xiyyeeffannee gaafa fuuluma yootti guurree hin baddi kun. Waan biraa waan guddaa hin gaafatu. Nama baay'ee okay milishaan nama fixaa jira maarree ila qawweedhaan nama bushitu nama kamiyyuu taane. Oromiyaa keessa nama baay'ee miliyoonatti lakkaa'amu hojjetaniiru baay'ee. Lakkoofsa. Tureera erga miliyoona darbee baay'ee istaatistiksii NGO'n lamaan tokko kan hojjetaa turan waggaa darbe keessa miliyoona darbeera kan isaan ajjeesan Oromiyaa keessatti. Ragaan funaanamee waan hin baaneef malee. Kanaaf Oromoon dirqama gara tokkummaa isaatti deebi'uun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo Oromoo jennu inni horii fudhatee achi galee isa waan gootu hin qabdu gaafa isaa galee hin deebi'uu danda'a. Isarratti miti kan ati xiyyeeffattu. Warra uummata miskiina warra ammoo xiqqoo haalli hin galleef jara irratti xiyyeeffachuu caasaa mootummaa irratti xiyyeeffachuu caasaan mootummaa hundi diina miti. Warri diina ta'ee parsantii xiqqootu jira. Warri gubbaadhaa waan kana hoogganan ni jiru. Harki caalu gidiraa keessa jira. So waan kana keessoo Oromootti tokkummaa cimsachuudha. Qabsoodhuma kana ka eegale kana gosa garaagaraa namni waan danda'u gumaachee namicha kana ofirraa geggeessuu irratti ce'umsa biraaf of qopheessuu irratti xiyyeeffachuudha jechuudha. Kalammeessoo immoo sabaaf sablammoota faana tumsa uummachuun barbaachisaadha. Ilaa Abiyyi Oromoo kana hundaa warra rukuchisuu barbaada. Humna keenya dalga akka fixannu nu barbaada. Oromoon bara Abiyyi keessa godina daangaan Oromoo guyyaa tokko bara yaadi keessa yaadattame guyyuma tokko daangaa darbee namni dhufee Oromoo qabatee yookaan boossisee yookaan weeraree akkas taanedha. Waggaa 7 guutuu Oromoon bo'aa jira. Eessaa dhalate kun? Abbaan Abiyyi. Uummata sabaaf sablammoota faana dubbii tolfachuun barbaachisaadha. Sadarkaa gadiitti sabaaf sablammii faana dubbachuun barbaachisaadha. Uummata ollaa faana dudubbachuun barbaachisaadha. Yeroo hunda Oromoon sirna faana kan inni wal lolu amma immoo keessattuu Oromoon gahee guddaa taphachuu qaba. Amma jarri aangoo irra jiran kun maal jedhaniiti himatu? Nu Oromoodha. Bakka biraa dhaqaniitu saba biraa ajjeesaniitu nu Oromoodha. Idaa maalii akka isaan lafa nuu kaa'aa jiran hubachuun nurra jira. Jarri kun maqaa Oromoo dhahataniitu nama biraa ajjeesaa idaa sitti fidaa jiru. Kuni balaa guddaadha jechuudha. Kanaaf namicha kana sirna kana ofirraa kutuutu sirra jiraataa jechuudha. Sirna kana faana dhaabbachuun sirna kana faana dhaabbattee kooti tumsan godhaaf yoo jette idaa borii kaffaltutu jira. Kanaaf sirna kana faana dhaabbachuun warri har'aa horii muraasa fudhatee lafa muraasa fudhatee namoonni tokko namoonni beekaa godhan jiru itti gaafatamummaan isuma jiraata bor. Inni wallaale keessaa ba'a garuu inni beekaa godhu immoo itti gaafatama. Yeroon amma gara Oromootti deebi'uun Oromoodhaa dhaabbachuun Oromoo faana dhaabbachuun qabsoo Oromootti makamuun amma. Oromoon guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko saba biraa naa lolisiin jedhame. Oromoon qe'ee isaa irratti abbaa ta'uu barbaada. Biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'uu barbaada. Nagaan mana isaa bulfachuu barbaada. Bilisummaadhaan mootummaa isa fakkaatu isaaf ta'u filannoo walaba gaggeeffatee nama isaa tolu paartii isaa tolu filachuu barbaada. Hiree isaa ofiin murteeffachuu barbaada Oromoo. Gaafii Oromoon qabatee waggoota hedduuf ittiin qabsaa ture hundi isaa ziiroo ta'ee Oromoon dhabamarra ga'ee har'a akka Oromootti baduurra geenye jira.
seenaa ta'uudhaa deemaa jirra. Oromoon bara akkasii tureera dhamee nutti haasa'uudhaa deemaa jiru. Matoo haayaan kunis caasaan dhokataa kun ergama kana galmaan gahuuf waan deemaa jiruu fi Oromoon tokkoffaa already Oromiyaa kana kilaastara ja'an bushaa jiru. Yeroo muraasa keessatti Oromiyaa diiganii nu agarsiisuuf deemu. Kanaaf uummanni Oromoo jibbaata qabsoo jibbaataa gochuun barbaachisaadha. Of hambisuun barbaachisaadha. Waan jedhu kaasuun barbaada abtaa. Tole sa'aatii qabadee dhalatti sa'aatii dheeraa sirraa fudhadheen jira. Sa'a tokko jennee turre daqiiqaa 45 dabalataa sirraa fudhadheen jira. Keessaa egaa sa'aatii ajandaan kee ajandaa guddaadha. Sanaafidha sirriitti kaasnee icciitiiwwan baay'ee irraa kaasnee ajjechaawwan sadarkaa gaditti namoota maqaan isaanii hin beekamne, eenyummaan isaanii hin beekamne garuu sabboonummaan isaanii guddaa ta'ee fi sirnicha sodaachisan jedhaman gareen matoo hayaatii fi isa fakkaatan biyya keessatti waan isaan raawwachaa turan sadarkaa guddaatti high leevelitti immoo warreen gaggeeffaman kanneen ajjechaa akka battee akka Abdul Jabbaaruu Seenaa fakkeenyaaf ableedhaan cicciranii ajjeesan nama hammas ga'u abukaatoo haqaa nama ta'e ajjechaan isaa warra kashlabboota kan wal fakkaatudha albeedhaanidha kan inni ajjeefame. Dabalataan abbootii gadaa karrayyuu sirna tokkummaa Oromoodhaa cabsuu keessatti high levelitti ajjechaawwan raawwataman iccitii kana duuba jiru caba Oromoo cabsuudhaaf sana dabalatee Amboo irratti immoo keessattuu xiyyeeffannoon guddaan godhamee kashlabboonni akkanatti gallakkifamanii wanti godhamee fi by the way haasaa irratti ati kaasite keessatti kitaaba Jawaar barreesse keessatti hin gaabbuu keessaa sirriitti lafa kaa'ee jira waan kana gaafsan akkamitti akka achi bahanii akkamitti akka achi dhaqanii osoo hin deemin iyyuu jedhanii taakkala uumaa ergii jedheen gaafachaa turanii ati hin deemini taakkala uumaa ergii namni dalladee jira jedhee Jawaar achirratti barreessuu isaa nayyaa kitaaba isaatti irra dubbisee jira waan kana iccitii sana deebistee ati gaafa kaastu hanga bakka wal simu sirrii dhumatti kaasuufin waa'ee kitaabaatti as fidee kaase. Egaati waan baay'ee kaasne yeroo keetiif hedduu galatoomii jechuu barbaada haadhota dubbisa. Waan miti baay'ee galatoomii yeroo biraa walitti deebinee irraa bal'inaanis haasa'uu dandeenya. Yaa gaarii tole yeroo biraa sirriitti deebinee haasofnaa egaa dhaabbata kasabtuu miidiyaa neetwoork fanii keenya irraa Dr. Milkeessaa Miidhagaa wajjin goone kana fakkaata yeroo biroo sagantaa birootii fi ajoowwan iccitiiwwan addaa yookiin immoo wantoota kallattii kanaan wal qabatanii adeemanii maaltu nu wayya maal wayya waan jedhu irratti deebinee kan dhufnu ta'a. Har'aaf waan dhufaan Dr. Galatooma sagantaa keenya kanumaan golabaa Dr. Milkeessaa irra deebiin maqaa keessanii galatoomii jechuun barbaada yeroo gaarii qabaadha.